Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baane cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka kasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amaloomaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoo isaatiin afaan qulqulloota abboota keenyaa falmoola keenyaan jedhu hundumaan galateeffamuu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nubattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa falmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa koorsii dubbii amantaadhaan boqonnaa tokkoffaa jalqabnee barachaa akka jirru ni beekama. Obbolaawwan barumsa kana barachaa jirtan akkuma yaadattan guyyaa darbee boqonnaa tokkoffaadhaan barumsa keenya kutaa lammaffaa ture kan baranne. Walumaa galatti kutaa lammaffaa jalatti yaadachuudhaa fi kan kaasne maal ture? Amantaan eessaa tokko kan argame? Kallattiimaan jalqaba ergamoota Waaqayyoodhaan kana boodas immoo deebi'ee dhala namaadhaaf akka inni kenname. Kunis immoo jalqaba Waaqayyoo dhalli namaa bifaaf fakkeenya isaatiin uumameera waan ta'eedhaa fi wanta addunyaa kana hundumaarra jiru kana ilaaluudhaan jireenya bara baraa kan taate lubbuu isaadhaaf kan argatu sana wantoonni biyya lafaa kun isa qabanii osoo sanaaf hin gahin akka nafneedhaaf Waaqayyoo maal taasise amantaa kan inni ittiin uumaa isaa beekee jireenya bara baraattiin argatu amantaa isaaf kenne jennee baranneerra. Amantaan kun kakuu haaraadhaaf kakuu moofaa keessatti tokkumadha. Kallattiimaan yaa'u kitaaba qulqulluurraa ergaa Yihuudaa boqonnaa tokkodha kan ka'u lakkoofsa sadaffaatti kan jirtu fitsimoo al tokko qulqullootaaf kan kennamte amantaa tokkitti jechuudhaan kan kaasu kakuu moofaa keessatti abboonni keenya bara seera laphee ittiin kan isaan Waaqayyoodhaan gammachiisaa turan. Bara seerri kennames immoo bara Museerraa kaasee bara raajotaa keessatti raajoonni abboonni keenya Waaqayyoodhaaf ajajamanii gammachiisaa kan turan amantaan tokkitti akka taate. Kakuu haaraattis immoo innumti amantaan sun jechuudha maqaan addaa fayyisummaa fayyina gooftaan keenya raawwate duukarraa wal qabachuudhaan maqaan addaa isaaf moggaa'ee kiristaanummaa akka jedhame. Deebee boodas immoo ortoodooksii akka jedhame. Ittaanis immoo tawaahidoo kan jedhu maqaa kan akka argate kanadha barannee kan dhaabbanne. Guyyaa har'aas immoo akka fedhaa fi ayyaa Waaqayyootti asumarraatii fuudhaan kutaa sadaffaa barumsa kanaa kan ta'u dogmaa qannoonaadhaa fi darbii darboo kan jedhu kan barannudha kan ta'u jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi ayyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan waa'ee amantaa keenyaa yeroo barannu dursinee dogmaa qannoonaadhaaf darbii darboo kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Maaliidhaaf jalqaba kan kaasne amantaan keenya Waaqayyo kan inni nuuf kenne jalqabarraa kaasee wal qabatee haala kanaatiin kan dhufe kun amantaan kun maaliin geggeeffamaa? Maaliin qajeelfamaa? Kan jedhu yommuu ilaallu qabxiiwwan kana sadan kan inni qajeelfamu yookiin ittiin geggeeffamudha. Isaanis qabxiiwwan sadan kun isaan kamidhaa? Mata duree kan keenya kana dogmaa qannoonaa fi darbii darboodha. Kanaaf walumaa galatti tokko isaan kana barumsa kanaan kan ilaalludha kan ta'u jechuudha. Gara tokkotti gaafa deemnu jalqaba dogmaarraa haa eegallu. Dogmaa jechuun maal jechuudha kan jedhu haa ilaallu. Dogmaa kan jedhu jechisaa kallattiimaan jecha Giriikidha. Jecha Giriikirraa dokeeyin kan jedhurraa kan fudhatame yommuu ta'u yaadni isaa maal jechuudha? Hundee amantii jechuudha salphaadhumatti. Hundee amantii. Hundee amantii jechuun maal jechuudha? Yoomuyyuu taanaan jijjiiramuu kan hin dandeenye, kan hin fooyyofne. Kan hin dulloomne, kan hin jijjiiramne jechuudha. Kanaaf dogmaa kan jedhu iddoo kamtuu yeroo dhageenyu maal kan nutti dhufuu qabu? Hundee amantii kan ta'e beeka. Yoomuu taanaan jijjiiramuu kan hin dandeenye, fooyya'uu kan hin dandeenyedhaa fi dulloomuu kan hin dandeenye yeroo hundumaa dhugaa kan ta'e jechuudha. Argamsiisaa Waaqayyo kan ta'e kallattiimaan Waaqayyo irraatu dhala namaadhaaf kan kennamedha. Dogmaa jennee
mana kiristaanaa keenyaan kan kaasnu jechuudha. Jechuun hundeen amantii keenyaa kallattiimaan Waaqayyo irraatu kan nuuf kennamedha malee namni yeroo ta'etti ofiisaadhaa akkas gochuu qabna kun akkas ta'uu qaba jedhee kan qajeelche yookiin kan baase miti. Akkasumas dogmaan kun rakkinniif gidiraan barbaade bara kamitti yoo dhufellee namoonni yookiin kiristaanonni hanga du'aatti jabeessinee kan qabannudha malee bara kana rakkoon akkasiin jira waan ta'eedhaaf dogmaan kun kallattii kanaan haala kanaatiin haa sirraa'u jennee sirreessuu kan hin dandeenyedha. Yoo mutaanaan dhugaa kan ta'e jechuudha. Kanaaf salphaadhumatti maal jechuu dandeenya? Qaamni kamiyyuu mana kiristaanaa keessa kan jiru duuka bu'oota gooftaa keenyaa bakka bu'anii kanneen jiran guyyaarraa qulqulluu sinodoosii dabalatee bara kamittis haa ta'u haala kam keessattiyyuu haa ta'u dogmaa kan jedhu kana barumsa dogmaa ta'e kana jijjiiruun hin danda'amu. Aangoo jijjiiruu kan qabu hin jiru. Tasuma hin jijjiiramu jechuudha. Kanaafuu kan hin jijjiiramne barumsi dogmaan mana kiristaanaa keenyaa kun mee fakkeenyaan haa ibsinu kam kamidha? Dogmaa mana kiristaanaa ta'uu kan danda'u jennee yommuu ilaallu qabxiiwwan baay'ee tarreessuu dandeenya. Akka fakkeenyaatti garuu as taa ilaallu. Kan jalqabaa sadummaadhaaf tokkummaa Waaqayyoodha jechuun Sillaasee kan jennu jechuudha gara fuuldaatti bal'inaan ni baranna. Sadummaadhaaf tokkummaa Waaqayyoo eenyuyyuu jijjiiruu hin danda'u. Waaqayyo tokkodha. Sadummaa addaa ni qaba. Kun dhugaama yeroo kamittuu dhugaa ta'edha. Malee bara kanatti wanta akkasii ta'eera, bara kanatti kun ta'eera waan ta'eef akkasii asirraa'u jedhamuu hin danda'u. Kan biraa namas ta'us namas waaqas ta'u Kiristoos. Kiristoos gooftaan keenya dubbii fayyinaa nuuf raawwateef jecha ilmi Waaqayyoo foon keenya uffatee tawaayidoodhaan gara fuuldaatti kan barannudha. Namas waaqas ta'eera. Innaa kun yoomuu taanaan hin jijjiiramu. Yesuus Kiristoos gaafa jennu beekuu kan qabnu namas waaqas kan ta'edha. Innaa kun hin jijjiiramu. Fakkeenyaaf waa'ee haadha keenya dubroo yoo kaasne dubra bara baraa ta'uu ishee. Qulqulleettiin dubroo maadhaan dubra bara baraati. Kun dhugaa jirudha. Jijjiiramuu kan hin dandeenye yeroo kamittiyyuu. Akkasumallee icciitota utubaa amantaa 5 gara fuuldaatti kan barannu cuubbaan jira. Kaasnee yaa warreen jalqabaa lamaan kaasneerraa cuubbaarraa kaasnee qurbaana du'aa kamsoo fudhannee fakkeenyaaf 3 isaanii isaan kana yoomuu ta'an jijjiiruu hin dandeenyu. Beekaa namni cuubamuu qaba. Mootummaa Waaqayyoo galuudhaaf barbaade cuubamuu qaba. Mucummaa Sillaasee argachuudhaaf. Ittaanee jireenya bara baraa Kiristoos isa keessa akka ta'u innis Kiristoos akka ta'u kan barbaadu ta'e namni dhiigaa foon Kiristoos fudhachuu qaba. Malee yeroo tokkotti kaanee lakkii cuubbaan kun hafuu danda'a, hafuu qaba. Akkas gochuu jennee sirreessuun tasuma hin danda'amu. Hin danda'amu. Akkasumallee abboomiiwwan kurnaan jechoota wangeelaa ja'an isaan kun yoomuu taanaan abboomiiwwan kurnaan kabajamuu qabu, eeyyeen kabajamuu qabu. Hinatiin kan jedhu hinatiin amma dhumaattu malee bara kamittuu jijjiiramuu hin danda'u. Jechoota wangeelaa ja'an kan gooftaan keenya kan barsiise kunis yoomuu taanaan dhugaadha hin jijjiiramu jechuudha. Ennaa dogmaa kana qulqullichi Paawulos maal jedheera ergaa isaa gara Galaatiyaa kan boqonnaa 1 lakkoofsa 8ffaa yommuu dubbisnu haa ta'u garuu nus haa ta'u ergamaan samiirraa wangeela nuti siniif lallabnerraa adda kan ta'e wangeela biraa yoo siniif lallabe kana baaramee haa ta'u jechuudhaan dubbateera. Yoomuu taanaan jijjiiramuu danda'u jechuudha. Waaqayyo tokkodha garuu sadummaa addaa qaba kan jedhu wangeelaan kan argannu yeroo tokkotti namni tokko kan biraan dhufee barsiisaan tokko lakkii akkasitti yoo dubbate inni kun kana baaramee haa ta'u barumsa kana fudhatina ittiin jirutti dogongorree dhufnee otoo akkas hin jennee mataasaa hin dhaga'ina sirrii miti jechuudhaan waa'ee dogmaa kanaa qulqullichi Paawulos ibseeraa jechuudha. Innaa salphaadhumatti dogmaan yoomuu jijjiiramuu kan hin dandeenye hundi amantii kan ta'e yeroo hundumaa dhugaa kan ta'e kan hin dulloomnedha. Kan lammaffaa immoo qannoonaadha. Qannoonaanis jecha Giriikiin kennan yookiin kannoon kan jirraati kan argamedha. Hiikni isaa kallattiimaan sirna jechuudha. Sirna dambii murtii adabbii safartuu jechuudha. Walumaa galatti barumsa kiristaanaadhaan gara fuuldaattis korsiiwwan barannuudhaan qannoonaa kan jedhu kallattii lamaan fayyadamna. Kan jalqabaa seera yookiin sirna jenneen fayyadamna. Lekka akka barumsa ammasitti barannu kanaan jechuudha. Kan biraan immoo safartuu. Safartuu jechuun waan tokko sirrii ta'uudhaaf sirrii ta'uu isaa kan ittiin adda baasnu jechuudha. Innaa qo'annaa kitaaba qulqulluu yoo barattan ni beektu kitaaboleen qannoonaa ni qabu. Kitaaboleen qannoonaa gaafa jedhaman ilaalamanii safaramanii kamtu hafuura waaqayyoon barreeffame kamtuun barreeffame jedhamee adda kan ittiin baafamu jechuudha. Inni kun bakka sanatti gaa asitti garuu kan qabannu qannoonaa jennee kan barannu seera yookiin sirna kan jedhudha. Innaa waan mana kiristaanaa keenya keessatti raawwatamu hundumaadhaaf sirni ni barbaachisa. Lekki qulqullicha akkuma jedhe kitaaba qulqulluu keenya gaafa dubbisnu
tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 lakkoofsa 40 wanti hunduu maaliin haa ta'u sirnaan haa ta'u jechuudhaan qulqulluun Phaawulos ni dubbata. Sirnaan haa ta'u malee callifamee yeroo barbaannetti bakka akka barbaanne ta'uu hin qabnu. Wanti mana kiristaanaa keessa jiru hundumtuu maaliin ta'uu qaba? Sirnaan ta'uu qabaadha. Sirni kun immoo maalidhaa? Qulqulluu Sinodoosiidhaan kan kennamudha. Qulqulluu Sinodoosiidhaan kan kennamudha. Qulqulluu Sinodoosii jechuun walitti qabama duuka buutaa jechuudha salphaadhumatti. Sinodoos kan jedhu walitti qabama duuka buutaa jechuudha. Sinodoosiin jalqabaa yaa'u duuka bu'oonni gooftaa keenyaa walitti qabamuudhaan sirna kan jalqabaa kan baasanidha. Itti aanee immoo kan dhufu Sinodoosiin baruma isaatti jechaadha. Bakka duuka buutaa bu'uudhaan mana kiristaanaa kan geggeessanidha. Guyyaarraa Phaaphaasii tokko jechuun duuka bu'aa tokko jechuudha salphaadhumatti. Innaa Sinodoos jechuun walitti qabama duuka bu'ootaa akkuma ta'e Phaaphaasonni guyyaarraa jedhanis tokkoon tokkoon isaanii duuka bu'aa tokko waan ta'aniidhaaf walitti qabamni isaanii maal jedhama? Sinodoosii jedhama. Walga'iin isaanii Sinodoosiin kun maalidhaa? Qulqulluudhama. Kanaaf qulqulluu Sinodoosiidha. Sirna mana kiristaanaa kana kan kennu bakka duuka bu'ootaa bu'uudhaan mana kiristaanaa kan geggeessan Phaaphaasota baroota adda addaatti kaa'anidha jechuudha. Sirnoonni mana kiristaanaa kunneen jalqaba duuka bu'ootaan boodas immoo akka barasaatti abboota adda addaadhaan kanneen kennamanidha. Duuka bu'oonni fakkeenyaaf mee ilaallu hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 4 kaasnee immoo ilaallu. Magaalota keessa yeroo naanna'anis sirna duuka bu'oonniif jaarsoliin Yerusaalemitti murteessan akka eeganiif kennaniif jechuudhaan dubbata. Qulqulluun Phaawulosiif isa duukaa kan ta'u warreen biroo yeroo barsaa turan sirna duuka bu'oonni Yerusaalemitti kaa'an tokko. Akkasumas immoo jaarsoliin bakka duuka bu'otaa kan jiran jaarsoliin isaan kun kan isaan kennan akka isaan eeganiidhaaf isaan barsanii jechuudhaan dubbata. Akkuma kanaallee qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara Tesaloniikee kan barreessan kan lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irratti maal jedha? Yaa obboloota keenyaa obboloota sirna isiniif hojjenneen osoo hin taane haxxummaadhaan deddeebi'an hundarraatii akka adda baatan maqaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin isin ajajna jechuudhaan dubbata. Nagartani? Sirna nuti isiniif hojjenneen ala nama deddeebi'u ofirraatu adda baasa. Maal jechuudha kun? Amantaan mataan isaa sirna barbaadaadha. Namni amaneera jedhee achi keessa garuu sirna malee deddeebi'a kan jedhu ta'e amantaan isaa faayidaa hin qabu. Egaa ofirraa adda baasaa jechuudha qulqulluun Phaawulos dubbachaa jira. Kanaaf dogmaa qabanne irratti dogmaa keenya kan ittiin raawwannu yookiin kan ittiin geggeessinu jechuun hundi amantaa keenya kan ittiin raawwannuudhaaf kan ittiin geggeessinu maal qabaachuu qabna? Sirna qabaachuu qabna jechuudha. Sirna kanaan kan jiraatu immoo kiristaana jedhamuu hin danda'u. Kanaaf walumaa galatti qannoonaa yeroo ilaallu qannoonaa jechuun qulqulluu Sinodoosiidhaan kan murtaa'udha. Yeroo faala waliin kan fooyya'udha. Tajaajila mana kiristaanaa manni kiristaanaa tajaajilli ishee bara isaa maal ta'uu qaba? Booji'uu qabdi. Bara isaa hojiirraan kan deemu ta'uu qaba malee sirni yeroo tokko barreeffamee sanuma qofaan ta'uu hin qabu. Yeroo irratti ni hundaa'a. Haala irratti ni hundaa'a. Yeroowwanis haala isaa baroota isaa duukarra kanneen kaan bakka duuka bu'ootaa kanneen bu'an qulqulluun Sinodoosii bara isaa kan booji'u tajaajila mana kiristaanaa keenyaa geggeessuuf jecha sirna ni baasu. Innaa sirna kana qannoonaa jennee kan waamnu jechuudha. Qannoonaa mana kiristaanaa keessaa mee muraasa isaa ilaallu kan jalqabaa yeroo cuuphaadha. Fakkeenyaaf guyyaarraa daa'imman dhiironni guyyaa 40 shamarran immoo guyyaa 80ffaatti cuuphamna. Innaa kun sirnadha malee dogmaa miti. Beqqaa dirqama daa'imni tokko guyyaa 40 osoo hin gahin dhiira yoo ta'e shamarra taate guyyaa 80 osoo hin gahin cuuphamuu hin dandeessu kan jedhu hin jiru. Kan akkas jedhu hin jiru. Fakkeenyaaf daa'imni sun dhiira yoo ta'e fakkeenyaaf guyyaa 40 osoo hin gahin du'aaf yoo ga'e yookiin shakkiin daa'imni kun gara duutti kan deemaa jiru yoo ta'e sa'aatii isaatti cuuphamuu danda'a. Shamarri illee akkuma kanaati guyyaa 80 osoo hin gahin shakkiin gara du'aatti kan ishee geessu yoo jiraate ni cuuphamti. Ijoolleen kun yoo fayyan beekaa cuuphamaa isaanii cuuphamaniiru kana boodattuma kiristaanummaadhaan jiraatu jechuudha. Kan biraalee tsoomiyaa fudhannu fakkeenyaaf tsoomiin dogmaadha. Tsoomiin hafuu qabaa midhaan hin jedhamu. Yeroo kanatti tsoomiin beekaa bara kanatti hin barbaachisu barri kun bara beelaadha waan ta'eef namni kan argate nyaachuu qaba hin jedhamu. Dogmaadha tsoomiin yeroo kamittuu kan hin jijjiiramnedha. Yeroon isaa garuu qannoonaadha. Yeroon soomaa. Fakkeenyaaf yeroo soomaa fudhanne soomiiwwan baay'ee sa'aatii amma 9tti soomamu. Innaa naannoo tokkotti kiristaanummaa reefuu seenaa kan jiru yoo ta'e yookiin uummanni bal'aan tokko kiristaanummaa al tokkotti ganaa Ayizaabummaa irraatii gara kiristaanummaatti yoo dhufe namoota kanaan bakka soomni seenaa waan ta'eedhaaf amma 9tti soomaa jechuu hin danda'amu.
Maaliif namoonni kun ganaa daa'imadha. Amantaadhaaf daa'ima waan ta'aniidhaaf maal taasifamu? Suuta jedhanii amma sa'a 3 akka isaan sooman yookiin immoo nyaata akka isaan sooman yookiin immoo amma sa'aatii 6 tursanii gochaa yeroo yeroodhaan barsiisaa gara isa sirriitti dhufuu jechuudha malee kallattiimaan kana yoo goote malee hin jedhamu. Akkasumallee qiddaasee fudhannee qiddaaseen dogmaadha. Qiddaaseen kana ta'uu qabu hafuu qabaa jedhamuu hin danda'u. Dogmaadha. Yeroon isaa fakkeenyaaf sa'aatiin isaa garuu qannoonaadha. Jimaataaf roobii qiddaaseen sa'a 6tti seenama. Hedduma kamtu dirqamadha kun dirqama kiristaanaati. Seeradha. Sirna kiristaanaa jechuukooti. Garuu namoota akkuma jalqaba kaase reefu kiristaanummaatti kan dhufanidhaa fi fakkeenyaaf roobii sa'a 6tti qiddaasee qottaas qaddisaa jechuun hin cima. Kanaaf maal godhu ganama sa'a 2tti yookiin sa'a 3tti yookiin sa'a 4tti gochuudhaan barsiisaa gara fuulduraatti gara sirriitti dhufuu jechuudha. Akkasumallee baay'ina luboota qiddaasee qaddasan fakkeenyaaf baay'ee 5 hin qaddasama. Inni kun akka qannoonaatti kan taa'e ta'uyyuu malee bakka hin jiretti garuu ni qaddasama sanaa gadiin. 3 ta'uu danda'a, 2 ta'uu danda'a, qaddasamuu danda'a. Innaa isaan kun qannoonaadhaadha. Kan sadaffaaf kan xumuraan immoo darbii darboodha. Darbii darboo jechuun walirraatuu kan fudhatamu, kan dhaalamu jechuu yommuu ta'u, darbii darboon kiristaanummaa abbootiin keenya eeganii kan nuuf dabarsan barumsa sirnaaf jireenya qulqullootaa jechuudha salphaadhumatti. Barumsa sirnaa fi jireenya qulqullootaa abboonni eeguudhaan kan dhalootaa gara dhalootaatti darbu jechuudha. Kana kitaabni qulqullummaan jedhaa Waaqayyo Museedhaan yeroo dubbatu seera boqonnaa 4:9 guyyaa Kooreebitti fuula Waaqayyoo gooftaa kee dura dhaabbatte waan ijoonni kee argan akka hin irraanfanne jechuudhaan Musee ajaja. Akka hin irraanfanne wanta guyyaa sanaa eeshi. Bara jireenya kee guutuuttis laphee keessaa akka hin buune of eeggadhu. Barreessin jenne laphee keessaa akka hin buune of eeggadhu. Lubbuu kee jabaadhu eegi. Ijoollee keedhaafis immoo dabarsachuudhaan dabalata. Innaa abbootiirraa gara abbootiirraa gara kiristaanaatti dhufuudhaan dhaloota hundumaa kan ga'u wanta akkasii darbii darboo jedhama. Innaa darbii darboo mana kiristaanaa keenyaa kitaabni qulqulluudhaan osoo hin barreeffamiin fakkeenyaaf kitaabni qulqulluun osoo hin barreeffamiin dursa abboonni keessa jaadha ijoollee isaanii waa'ee amantaa isaanii ittiin barsaa kan ta'u salphaadhumatti. Osoo kitaabni hin barreeffamiin dursanii amantaa isaanii ijoollee isaaniidhaaf kan ittiin dabarsaa turanii fakkeenyaaf haa ilaallu Abeelaa fudhannu Addaamiif Abeel. Abeel aarsaa gaarii Waaqayyoodhaaf dhiyeesseera. Waaqayyo isaa fudhateera. Abeel aarsaa gaarii Waaqayyoodhaaf dhiyeessuu kan barate kitaaba qulqulluu dubbisee miti. Eessaa argate? Abbaa isaarraa argate. Yaaqoob haa ilaallu. Yaaqoob 10 keessaa tokko Waaqayyoodhaaf akka kennu dubbateera. 10 keessaa tokko kurnoo kaffalii kan jedhu barreeffamee hin jiru. Eenyurraa barate? Abbaa isaa Abrahaam irraa barate. Akaakuu isaarraa darbee dursee kan ture sanarraati kan baratedha. Kallattii kanaatiin darbii darboodhaan kan dhufedhaadha. Kan nama dinqisiisu duukaa bu'oonni gooftaa keenyaa mataa isaanii barsaa kan ta'an darbii darboodhaanidha. Osoo kitaabni isaaniif hin barreeffamin kitaaba isin dubbisu garuu baay'een isaa jechuudha barumsa abboota keenyaa baay'ee bakka baay'eetti kan argannu darbii darboo kan isaan barsanidha. Maal ilaallu ergaawwan muraasa keessaa kitaaba qulqulluu keessaa ilaallu ergaa qulqulluu Paawulos gara Tasaloonkee kan erge kan lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 dubbisaa maal jedhaa? Yaa obboloota koo jabaadhaa dhaabbadhaa. Jecha keenyaanis ta'e ergaa keenyaan darbii darboo yookiin tuufiitii barattan qabadhaa jechuudhaan dubbata. Darbii darboo barattan qabadhaa jechuudhaan kaa'a. Innaa darbii darboo amma kanatti kan barbaachisudha. Akkasumallee lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3 lakkoofsa 8 gaafa ilaallu qulqulluun Paawulos mucaa isaa yeroo barreessu akka jechuun barreesseera. Iyyaanesii fi Iyyaan Beres toshitoonni sun warreen fuuldura Fariyoonti Museedhaan falmanidha jechuudhaan barreesseef. Eenyu fee? Iyyaanesiif Iyyaan Beres. Yoomidha kun seenaan kun kan raawwate Museen saboonni Israa'el akka isaan Gibxi keessaa baay'inaaf Fariyoon dura dhaabbatee yeroo inni gaafatu uleen Aroon buufataa turte miti. Inni Aroo kana kun ikkoo wanta guddaa miti raajii Waaqayyoo miti itti iyyuu nuti gochuu dandeenya jechuudhaan toshitoonni kun namoonni kun lamaan jechuudha maal godhanii fuudhaniitu ulee isaanii isaanis buufatee jedhaniiru. Innaa namoonni kun seenaan kun iddoo kanatti barreeffamee jira seera boqonnaa 7 lakkoofsa 11 barreeffameera. Dudduuba deemnee seera boqonnaa 7 lakkoofsa 11 gaafa ilaallu namoota kana lamaan argannu maqaa isaanii jechaadha. Iyyaanesiif Iyyaan Beres kan jedhu hin jiru sirri. Itti iyyumaadha Fariyoonis ogeeyyotaaf warreen qoricha namatti taasisan waamee
Bulchitoonni Gibsiis hafuura isaaniidhaan akkasuma taasisan jechuudhaan dubbata. Akka kamii akkuma Waaqayyo karaa Musee taasisan isaanillee hafuura seexanaan akkasuma taasisan jechuudhaan dubbatan. Asirratti Phaawulos maqaa namoota kanaa isaa fide jennee yommuu gaafannu darboodhaan abboonni isaa kan isaan ta'edha malee kitaaba tokkotti barreeffamee hin jiru kun. Akkuma kanallee dabarraa ilaallu ergaa Ibrootaa boqonnaa gara Ibrootaa kan erge boqonnaa 12 lakkoofsa 21 gaafa dubbisnu maal jedha? Museenis baay'ee sodaadhaa nan holladhas hanga jedhutti kan inni argu baay'ee kan sodaachisu jechuudhaan dubbata. Ingidihi Museen kan inni argechaadha kun seera boqonnaa 19 lakkoofsa 16 jedha. Tulluu Siinaatti Museen kan argechaadha. Asitti waa'ee Musee yeroo dubbatu qulqullichi Phaawulos nan sodaadhaa nan holladhas jedhechuudhaan kaasa. Kan inni dudduuba deebinee amma seera boqonnaa 9 gaafa dubbisnu Museen akkas hin jenne hin jiru. Nan sodaadhaa nan holladhas hin jenne. Garuu kun barreeffamee hin jiraanne iyyuu malee darboodhaan immoo abboota darbaa dhufee yoo qulqulluu Phaawulos dhaga'uudhaan qulqulluun Phaawulos kana barreessee darbeera. Innaa haala kanaatiin darboo abbootaa manni kiristaanaa keenya sirriitti qabachuudhaan sirna gochuudhaan itti fayyadamte jechuudha. Walumaa galatti qulqulleettii mana kiristaanaa keenya kanneen kan sadaniin kan qajeelfamtudha. Dogmaa ni qabna, dhannoonaa ni qabna, akkasumas tiyofiitii yookiin immoo darboo ni qabna. Salphaadhumatti isaan kasaniin ni gaggeeffamna jechuudha. Taanee kan barannu dubbii waaqayyoodha yookiin hundee dubbii amantaa jechuudha. Isa kana guyyaadhaadhaaf sa'aatiin kennee wanta taphachisna. Kutaa taanuun dubbii waaqayyoo kan jedhu qabannee kan dhufnu kan ta'u har'aaf asumatti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u kutaa taanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyoon turtii gaarii galanni waaqayyoof.